sirba fulgaye tesir belarra lumbaye eduli sirba fulgaye tesir belarra lumbaye الشمار كفوني وردفتو تافي دعوتو تاجرا ميدياني تركي كان بيكي سافي بيالا ترجمتن دكيسانو نكين كان جاللا في كان تكما بكجرتن تسناقا قبجتشا كن يرون دما يرو إسا إيقاتي كان اسم برقو قبي كينيا قبي عاداتي قبي عادا كينيان أوروميا هندا كيسانا نودان عادا أوروميان قبدو هندا تكو فنانون كان اسم برانجين نتا إيقا هردفتو تافي دعوتو تاكينيا قبجتشا كينا قبي سون كان اسم فانا ترو أني مصرا بياني هنگت عمرو قبي كينيا تينا فانا تران أفرا كينيا آدان كينيا چالك eenyummaa keenyaati. Aadaan saba tokko eenyummaa isaatiif eenyummaa ammoo maalummaa sabaati. Uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu aadaa mataa isaa qaba. Uummanni Oromoo uummata Itoophiyaa keessa jiraatu keessaa isa tokkodha. Oromiyaan kutaalee Itoophiyaa 12 keessaa isii takkaadha. Uummanni Oromoo akkuma sabootaa fi sablamoota biroo aadaa mataa isaa qaba. Aadaan calaqqistuu maalummaa saba tokkooti. Uummanni tokko aadaa isaa keessaa saboota birootiin namoota birootiin yookiin immoo naannoo birootiin adda kan isa taasisu aadaadha. Aadaan mul'atee ibsamee darbes beekama. Aadaan uummanni Oromoo gama hundaan qabu yoo ilaalle uummanni Oromoo aadaa hedduu maalummaa isaa bal'inaan beeksisuu danda'u qaba. Sabni kamuu saba jedhamee kan beekamee yaamamu yoo afaan, seenaa, aadaa fi duudhaa akkasumas immoo falaasama ofii isaatii qabaateedha. Akkuma sama biroo sabni Oromoos aadaa ittiin beekamu boonsaa fi bareedaa qaba. Akkuma bal'ina lafaa fi baay'ina uummata isaatiin sabni Oromoo aadaa fi duudhaa bal'aa himamee hin dhumne qaba. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota qophii aadaa keenya har'aatiin godinaalee Oromiyaa keessa naanna'uun gara baha Oromiyaa godina Arsii sin geessa. Arsiin handhuura lafaa teessuma isii laga Waabee gamaa fi gamanaan gara kaabaatiin Tuulamaan gara bahatiin Somaaliyaa gara kibbaatiin Booranaan gara dhiyaatiin uummata Sidaamaan kan daangessu ta'uunis ni beekama. Akkasumas Harargee, Karrayyuu fi Shawaa keessallee kan jiraatanidha. Arsiin maqaa kana eessa argate? Hiikni isaa maali jennee kaafachuun keenya hin oolle. Deebii qubsaa argachuufis beektota adda addaa fi manguddoota umriin turan gaafachaa turre. Haa ta'u malee deebii isaa jechi Arsii jedhu jecha afaan Oromoo ariitii yookaan saffisa jedhu irraa akka moggaafame nuuf ibsan. Aadaan uummata Oromoo haamilee hawaasichaa waliin kan wal qabateedha. Diinagdee fi amantaa ummatichaallee aadaadhuma sana keessatti calaqqisu. Aadaan ummatichaa keessaa aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa waaqeffannaa fi galateeffannaa, aadaa wal gargaarsaa, aadaa itti aangoo itti waliif kennanii fi dabarsanii kanaa fi kan kana fakkaatan eeruun ni danda'ama. Maarree har'a ammoo aadaa Oromoo keessaa aadaa nyaataa godina Arsii muraasa beekamoo ta'an kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Oromoon akkuma beekamu biyya tokko walitti qabaatullee aadaa nyaataa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa wal gargaarsaa qabaachuun danda'a. Garuu Oromoon dhalootaanis waamichaanis dhiigaanis akka tokko ta'e ragaan seenaa ni ibsa. eduli sirba fulgaye tesir belarra lumbaye kanneen keessaa waa'ee aadaa nyaataa naannoo Oromiyaa warra Sikkoo fi Mandoo keessaa kan godina Arsii ilaalla. Nyaanni aadaa Oromoo Arsii hedduudha. Isaan keessaa nyaata aadaa Oromoo godina Arsii keessaa muraasa nyaata baay'inaan beekamoo ta'an isiniif dhiyeessa. Nyaata aadaa Oromoo Arsii keessaa marqaan isa tokkodha. Marqaan aadaa Oromoo Arsii yeroo hedduu garbuu qamadii boqqolloo irraa hojjetama. Garuu yeroo baay'ee marqa garbuu filatamaadha. Marqaan akkaataa ittiin hojjetamus dursa garbuu qarcaasuudhaan mooyyetti erga fiddiganii booda baasanii aduu keessatti eegu. Egaa afanii goggogsanii irra deebi'anii tumama. Qulqullaa'ee booda ni daakkama. Erga daakkamee oyitetti bishaan naquudhaan bishaan yeroo danfee ni marqama. Yeroo inni bilchaate sana booda qoritti baasuudhaan yeroo bahes booda dhadhaa fi itittuun itti naqamee tolfamee booda nyaatama. Marqii akka aadaa Oromoo Arsiitti haadholee yeroo dahanii fi kan godhamudha. Akkasumas immoo cidhaa fi keessummaan kabajamoo namatti dhufes kan qophaa'ee nyaatamudha.
Uummata Oromoo birattis marqaan baay'ee jaalatamaadha. Keessumaayyuu gara Arsiitti immoo bakka guddaa kan qabudha. Akkasumas immoo nyaata aadaa Oromoo jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e keessumaayyuu godina Arsii keessatti beekamaa kan ta'e nyaata aadaa Oromoo cuukkoo yookaan micciirraa jedhama. Cuukkoo yookaan micciirraa nyaata aadaa ta'ee kan Oromiyaa bira darbee Afrikaaf addunyaadhaafis galii ta'uu eegaleedha. Cuukkoo yeroo cidhaa fi du'as keessummaa kabajamuufis dhiyaatudha. Nyaanni kun kan irraa hojjetamus garbuu eelee sibiila irratti akaayamee booda moojetti tumamee harka yookiin baaburaan daakkamee ergasii dhadhaa qofaan laaffifamee sukkuumama. Erga sukkuumamee booda immoo qoritti naqamee eega wal qabatee nyaata namaaf dhiyaatudha. Nyaanni kun yeroo dheeraafis turuu nyaata danda'amudha. Nyaata aadaa bishaan malee hojjetaman waggootaafis dhaamsa eeggatanii turan cuukkoo yookaan micciirraa nyaata aadaa uummata Oromoo baay'ee birattis beekamudha. Nyaanni aadaa kunis bishaan copha tokko malee dhadhaa qofaan waan hojjetamuufis yeroo dheeraadhaafis osoo dhaama isaa hin jijjiirin turuu danda'udha. Kana malees qophiilee gurguddoo kan akka cidhaa jaarsummaa irrattis dhiyaachuu danda'a. Nyaanti kabajaa agarsiisuufis keessummaaf dhiyaatudha cuukkoon. Asirratti wanti dagatamuu hin qabne tokko nyaanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti qophaa'u maqaa garaagaraa fi haala qophii adda addaa kan qabu ta'us harka caalaan isaa kan qophaa'u dhadharraayi. Kun immoo Oromoon sirritti loon waan qabuufis dhadhaadhaan nyaata isaa mi'eessee nyaata. Nyaanni aadaa kunis ammatti hawaasa Oromoo biratti bal'inaan waan cidha irratti dhiyaatuufis muraasni keekii Oromoo jechuunis eegalaniiru. Barbaadamummaa nyaata aadaa kanaanis biyya keenyaas biyya alattis haala dabalaa dhufuunis akka nyaanni aadaa Oromoo biyya keenyaa bira darbee addunyaaf galii ta'us eegaleen beektonni ni dubbatu. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii qophii aadaa keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyeessine asirratti goolabna. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Misraa Bayaani. Hanga qophii keenya biroottiin hanga walitti deebinutti gama kootiin nagaatti horaa bulaa deebana.